Assalamualaikum. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Hadhallee viidiyoo biraatii walitti deebiinee jira jechuudha. Hadha hojii hojjennu waan faxuuraaf nu ta'u jechuudha. Hadha yeroon soomana waan ta'eef waan faxuuraaf nu ta'u baay'ee bareeda kan ta'eef haala marqaatiin hojjenna. Marqa keenya osoo hin ta'in marqoota biyya Arabaatitti hojjetamuudha. Hadha hojii hojjennu. Kanaafuu wanti nu barbaachisu asitti zabaadii yookiin immoo yaagurtii isa jedhamu kubbaayyaa tokko nan qaba. Yaagurtii kan koo itti buufadha. Asitti akkuma agartan. Amma akkuma argitan egaa yaagurtii akkasii itti buufadhee ka'een booda kubbaayyaa isa kanaatiin bishaan buufadha. Bishaan akkuma argitan kubbaayyaa sadii itti buufadhee jira. Kubbaayyaa zabaadiidhaan yookiin immoo yaagurtiidhaan safarisanii jechuudha. Isa kana kolbatti akkanatti waliin dhoofna akka kolba bishaanii fi yaagurtichi wal fudhatu. Amma eega isa waliin ajaa'ibeen booda soogidda shaayii maankaa tokko itti godhadha. Isa illee kolbatti akkanatti waliin kolbatti waliin dhiyoo qaba. Itti aansuudhaan immoo itti buufadhu daakuudha. Daakuu haganaagaa jedhe ilaalee itti buufadha. Maankaa sadii fi gimmaashatti buufadhee jira. Isallee kolbatti waliin gaha haaluma agartan kanaan kolbatti waliin gahee akka keessatti homaan argamne daakichi kolbatti waliin dha'uu qaba. Egaa akkanatti waliin dha'ee ka'een boodatti immoo amma ibidda kan kolbata kaa'adha. Asitti keessaniin jechuu barbaadu soogidda yoo namni sa'aatii kanaan soomaa hin jirre natti fakkaatu hoo jiraatellee isaanii naqammasaa jedhan wayii immoo tilmaamuma itti buusaa. Anis tilmaamuma itti buusee naagaa jedhee hanga asaabee maankaa shaayii tokko jechuu. Inna akka beeksisa keessaniitii hojjechuu qabdanii, beeksisni keessan danuu ta'e kanaa ol gochuu qabdanii, beeksisni keessan bicuu ta'e kanaa gadillee gochuu dandeessanii, haganillee hojjechuu dandeessan jechuudha. Ani waxanii aagaa naaga'u haga maatii kan kootiitiin jechuudha akka hojjetaa jiru. Amma isa kana eega waliin geenne hunda isaatu ibidda gubbaa goona. Amma asitti akkuma argitan eega ibidda gubbaa gooneen boodatti kolbatti haga inni ol nuuf danfutti kolbatti dha'uu qabna akka nu jalaa hin taane jechuudha. Kurkuchuu maal jedhamu isa san hin taane yoo beektan immoo natti maamala akka jedhamu akka isa san hin taane kolbatti akkanatti waliin dha'uu qabna. Harki keenya haga inni danfutti irraa aarrafuu hin qabu. Marqa ajaa'ibaa fi kan hojjennu isa jechuudha. Kunoo akkuma argitan yeroo bilchaataa dhufutti akkanatti furdataa dhufa. Harka keenya irraa fudhanne baay'ee nu jalaa gawaggalaa kurkuchuu isiniin jedhe san walaa ta'a jechuudha. Kanaafuu haga inni akkanatti danfutti harki keenya irraa ol fuudhamuu hin qabu jechuudha. Akkamatti wajjin dhaachuu qabna. Amma kunoo waliin dha'ee sadarkaa kanaan gahee jira. Amma ibidda kan koo jalaa qannafadhee qadaadee qofa dhiisaa kolbattan tafattakee seeraan qassee jedhee naafaa bilchaatu waan daakuu qabu kun waan jarjarsuu miti jechuu qassee isin bilchaachuu qaba. Yeroo dheeressitanii achi faxuurri osoo hin geenin duratti hojjechuu qabdanii. Amma akkanatti qadaadee dhiisaa inni kun wal qabaa deemaa jira. Kolbatti wal qabee fixee yoo ol amma fakkeenyaaf yeroo akkana kolbatti akkana ta'u kana bakka ibidda kan koo jalaa qannasee qadaadee dhiisaa. Haga inni kolbatti naa bilchaatutti ibiddaan koo qannafadhee jira. Kana fakkaata kunoo furdinni isaallee haphinni isaallee amma kana caalallee haala furdaatu hin barbaadu. Kana caalallee akka haphatus hin barbaadu. Haala kanaan naaf ga'ee jira. Akkuma isin argitan. Amma kunoo marqi keenya nu bilchaataa jira. Asitti immoo waan isaaf nu nyaachisu ka isaan nyaannu hojjenna. Asitti shunkurtii firee lama qopheessee jira. Akkuma argitanii haala kanaan muree jechuudha. Ibidda kaadhee zayitii itti buufadhee jira. Amma shunkurtii kana haga inni nu diimatee nu bilchaatutti eennaa jechuudha. Kolbatti bilcheeffannaa. Zayitii kiyyallee haaluma kanaan haga na barbaachisu nagaa jedhee yaada itti godhadhee jira. Amma shunkurtii keenya haga inni nu boraa'uun wayim dammoo diimatee nu bilchaatutti inni bilcheessina. Amma kunoo akkuma argitanoo akkana biraawunii isaa ta'ee nu bilchaatu timaatimii fireeshii itti buufadha. Abbaa tokko godhatu isallee wajjin kolbatti qabbataa.
amma isaa kunoo egaa isaan walitti akkana xabbasee boodatti asitti shunkurtii qullubbii adii fi zinjibila walitti kan daakee kaa'ee daqiiqaa muraasaan booda akkana bicaan bulee jalaa ta'e jechuudha. Rakkoon qabu itti buufadhee jira. Amma eegas laafni akkana xabbatamee booda itti buufadhee isatti aansuudhaan kan buufadhu salsaa itti buufadha haganaa ga'u jechuudha. Kulbatti akkanatti bilcheeffanna jechuu eega isa itti buufanneen booda eega jara kan itti buufannee diqqoo bilcheeffanna. Amma kun akkuma argitan salsaan itti buufadhe illee timaatimii illee shunkurtiin kulbatti bilchaatee jira. Asitti akkuma argitan isiniin mul'atedha yaada paapirikaa paawudarii isaa itti buufadha. Haganaagaa jedhee yaadu jechuudha. Malkiidhaaf akka waan naa dhiyeessuu waan barbaade asitti immoo irdii itti godhadha bicuu. Homaa rakkoon hin jiru waan naa mi'eessa jettanii yaaddan hunda mana keessan keessatti itti godhachuu hin dandeettanii. Asitti black pepper itti buufadhee jira. Asitti kemuuna jedhamu itti buufadhee jira. Asitti immoo xiqqoosii kororimaadha itti godhadhee jira. Hanqamamii haganaa naagaa jedhee yaada kan biraa ittiin dabalu isa kulbatti waliin gahaa. Akka argitan sahaanii lama qopheeffadheera. Marqi kiyya amma naa bilchaatee naa gahee jira. Sahaanii keessan zayitii jala dibachuu hin irraanfatinaa. Haaluma kanaan itti buufadha. Akkuma isin agartan akan itti buufadha. Isa kanatti illee haaluma kanaan buufadha. Kunuuti akkuma argitan sahaanii lama naa bahee jira. Akka mana maatii mana kunuuti akka godhadheen jechuu. Amma haanaa qabbanaa'u itti dhiisa haga sa'aatii faxuuraa ga'utti. Amma kunoo akkuma asitti argitan qulleetiin kan koo haala kanaan naa bilchaatee jira. Isin mul'atee abdiin qaba. Kunoo haala isin argitan kanaan akkana naa bilchaatee jira. Amma asitti kallaataa qaba. Kallaataa kanatti buusa wayim immoo mafcaa maashinii kanatti naqa jechuu. Hunda isaa maashinichatti naqa. Egaa kanatti maashiniin naqee indistatti asuma kaadha na barbaachisti. Ammallee akkuma argitan asitti yaagurtii kubbaayyaa tokko nan qaba. Yaagurtii anko kana itti buufadha. Egaa yaagurtii itti buufadhee ka'een booda ammallee asitti daakuu mankaa tokko itti godhadha. Mankaa shoorbaa isa kana tokko jechuu. Amma kubbaayyaa duratti yaagurtii buufne saniin bishaan kubbaayyaa tokko itti buufadha. Isaan booda kana jara kannii hunda isaaniitu walitti maashiniidhaan daakee deebi'a. Amma kunoo daakadhee walitti deebinee jira. Haaluma kanaan ammallee maashinicha kan koo bishaan itti buufadhee waliin dha'ee asitti buufa. Ammallee asitti buufadha akka waliin dha'ee maashina keessaa. Egaa kana itti buufadheen boodatti kulbatti waliin dha'a. Kulba waliin ga'u. Argita haala kanaan kulbatti waliin ga'ee ibidda kan koo haga dhumaa qannasee jechuu ibidda rakaadha. Waan daakuu qabuuf suuta jedhee na haa bilchaatu. Inna yaagurtiin wayim immoo zabaadichi itti goone kun ibidda hoo kulbatti itti bobeessine wayim immoo ibidda itti banne waan nu jalaa ciccifee bal'uuf akka nu barbaanne nuuf hin ta'u jechuudha. Nu jalaa ciccisaa. Kanaafuu ibidda jala isaa qannafannee ibidda irra godhanna haa suuta jedhee nuuf bilchaatu. Kunuuti amma akkuma argitan haala kanaan akkanatti takattakee naa bilchaataa jira. Akkuma isin argitan haala kanaan ciccitnee waa tokko hin taane yaagurtichi yookiin immoo zabaadichi
haala kanaan naa bilchaataa jira. Ammallee haaluma kanaa itti qadaadee isaa hodhakka laaluu hin irraanfatina akka isin jalaa hin qabne. Furdinnii fi haphinni isaallee haalli kun baqiidha. Wanti itti dabaleellee jiru akkuma duratti hojjenne jechuudha. Asirratti wanti ittiin galchine yeroo soogidda itti buusu ittiin galchine soogidda keessa itti buufadhaa. Gammitimaan jechuu yaa namni yeroo ammaa qammasu waan hin jirreef sooma waan ta'eef sa'aatiin namni soomni isin bira jiraate akka isinii qammasu godha yookaan immoo gammitimaan laalaati itti buufadhaa isiniin jedha. Amma itti qadaadee haga inni naa bilchaatutti dhiisa. Amma kaakunoo akkuma argitan haala kanaan bareedee kaka wajjii hojjenne kana fakkaata. Haala kanaan bareedee nu bahee jira. Amma nyaachuu qofaa nuuf hafa jechuudha. Waxichillee kunoo haaluma kanaan marqichis kunoo kana fakkaata. Uumaxuun dhuyyuu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Nyaadhaa godhaa laalaa dhugaa isiniin jedha. Baay'ee tokko mi'aa baay'ee tokko jechuudha. Isa goonaan yeroo biraa marquma biraatu hin barbaaddanii. Haala kana holii hojjannee fidhee jira jechuudha. Hoos akka isinitti tolu abdiin qaba. Hoos isinitti tole like gochaatii subscribe godhaa faamilii tokkummaa ta'a isin jedha. Yaada keessanii fi asaba keessan koomentii jalatti naa kaayaa. Oo akkanaan illee akkanallee godhinaan jettan ta'e jechuudha. Viidiyoo hadhaa kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatti waliin deemetti nagatti naa tura.